Seenaa Iraan biyya Shi'aa bara Pershiyaa jedhamturraa hanga har'aatti lixaa mallee Pershiyaa jedhuun dhugumaayyuu Iraan hiddishee ganamaa Impaayera Pershiyaa ture. Impaayerri qarooma ganamaa jedhamuun beekamtu kun dhaloota Kiristoos dura bara 550 hanga 330 sirna mootummaa Achimend Dynasty jedhamu jalatti bulaa turte. Bulchiinsi akkasii biyya keessatti bara 136 seenaa ta'e. Babal'ina amantii Islaamaa hordofee biyyattii keessatti bulchiinsi Islaamaa eegale. Ergasii hanga har'aatti sanumaan jirti. Jaarraa saglaffaa keessa afaan Pershiyaa ammayyaawaan eegale. Barreeffamni afaan Pershiyaa barreeffama afaan Arabaatiin wal fakkaata. Bara 1501tti biyya amantii Islaamaa Shi'aa ta'uu ishee kan labsite Pershiyaan maqaa Iraan jedhu labsattee ittiin of waamuu kan eegalte bara 1935 irraa eegalteeti. Iraan heera mootummaa aangoo bulchitootaa daangessuu yeroo jalqabaaf kan bocatte bara 1907 ta'us hanga yoonaa qabatamatti hojiitti hiiktee kan hin beekne jechuudhaan komatamti. Biyyattiin bara 1921 irraa hanga 1963tti bulchiinsa gonfoo maatii Pahlav jala turte. Bara 1921 irraan dhala keessa ajajaan humna waraanaa biyyattii Raazaa Kaan aangoo qabachuun waggaa 5 erga bulche booda bara 1926 Raazaa Shaah Pahlavi mootii gochuun muude. Maatii warra kanaa fi ministeerri muummee biyyattii yeroo sanaa Muhammad Musaddiq gidduutti bara 1951 uumame waan tureef Shahaa yeroof biyya baqatanii turan. Hagayya bara 1953 garuu Biriteenii fi tajaajilli tikaa Ameerikaa ta'uun ministeera muummee kana wayita aangoo irraa buusan Shahaa biyya alaa bakka yeroof itti miliqee ture biyyatti deebi'uun aangoo harkatti deeffate. Bara 1963 irraa eegalee ammoo biyyattii keessatti wanti haaraan uumamuu eegale. Shaah mata duree warraaqsa warra adii jedhuun riiformii lafaa diinagdee fi hawaasummaa eegale. Bara 1960moota gara dhumaa poolisii dhoksaan ijaareen mormitoota to'annoo isaa jala oolchaa ture. Aangoon Shahaa qoramuu kan eegale bara 1978 gara xumuraa irraa eegaleeti. Imaammatni Shahaa abbootii amantii alageessuu fi qollifachuu eegale. Bulchiinsi abbaa irree Shahaa gara hokkoraa jeequmsaa fi mormii ummataatti biyya geesse. Yoona kana bulchiinsa humna waraanaa guutummaatti labse. Ta'us humnaan cabsee bulchuun itti fufuu hin dandeenye. Haalli siyaasaa wallaaquu gaafa eegalu Shahaa maatii isaa qabatee bara 1979 ji'a Ammajii keessa biyyaa baqate. Kun ta'ee osoo hin turin gurraandhala 1979 dureen amantii Islaamaa morkataa Shahaa turan Ayatollah Ruhollah Khameneiin waggoota bakka itti baqatanii Aqii fi Faransaay irraa gara biyyaatti deebi'ani. Baruma kana keessa riifarandamiin erga gaggeeffame booda mootummaan Islaamaa Riippaabilikaa Iraan labsame. Hidhattoonni Islaamaa embaasii Ameerikaa magaalaa Taharaanitti argamu keessatti lammiilee Ameerikaa 52 qabachuun wal'aansaaf gara Ameerikaa kan imale Shahaa akka biyyatti deebi'uun adabbii isaa argatu gaafatan. Iraanii fi Ameerikaan achumarraa haloo walitti qabachuu eegalan. Bara 1980 ji'a Ammajii keessa Abul Hassan Bani Sadr pirezidaantii Riippaabilika Islaamaa Iraan kan jalqabaa ta'uun filataman. Pirezidaantiin jalqabaa Iraan filatamanii baruma san keessa ji'oota muraasa booda baqarraa kan ture Shahaa dhibee kaansariin du'uun dhagahame. Seenaa Iraan keessatti taatee guddaa kan ture waraana Iraaq waliin taasisteedha. Waraanni kun bara 1980 fulbaana 22 eegalee waggaa 8tiif gaggeeffame. Lammiileen Ameerikaan baasii US Teheraan jirutti qabaman guyyoota 444 erga hidhamanii booda bara 1981 Ammajii keessa gadhiifaman. Baruma kana waxabajjii keessa pirezidaantiin jalqabaa Iraan Bani Sadr aangoo irraa ari'amuu isaa booda gara Faransaayitti baqatan. Ameerikaa fi Soviet Unioniin ammoo meeshaa waraanaa Iraaniif dhiyeessuu adda kutan. Ergasii garuu bara 1985 Ameerikaan dhoksaan meeshaa waraanaa Iraaniif dhiyeessutti kaate. Ameerikaan
kana kan gootuuf Iraan lammiilee ishee butaman akka gadhiistuu fi waliigalteen Ameerikaa fi aangawoota Iraan gidduu kun hanga 1987 kan itti fufe yoo ta'u bara bulchiinsa pirezidaantii Ameerikaa yeroo sanaa Ronald Reagan ture. Waraanni Iraan fi Iraaq kan bara 1980 eegale marii jaarsummaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniin gaggeeffameen bara 1988 dhaabbate. Adoolessa 1988 biyyoonni lameen waliigaltee dhukaasa dhaabuu irra gahan. Iraan keessatti jijjiiramni guddaan kan biraa kan uumame bara 1989 wayita Ayatollah Ruhollah Khamenei boqotan ture. Bara 1980 keessa marsaa lammaffaa pirezidaantii Iraan ta'anii kan turan Ayatollah Ali Khamenei hoogganaa olaanaa Iraan ta'anii Ali Akbar Hashim Rafsanjani ammoo pirezidaantii ta'ani. Taateen bara 1990 Iraan mudate seenaa biyyattii keessatti yoomuu hin dagatamu. Balaa kirkira lafaa biyyattii mudateen namoonni 40,000 ta'an du'aniiru. Ameerikaan Iraan waliin diinummaatti kan seente bara hoogganaa olaanaa Shaahaa ta'us haloon kun dhawata keessa hanga bara 1990 keessatti fulla'uun diinummaan biyyoota lameenii cimeera. Bara 1995 Ameerikaan himannaa heddummeessuun Iraan irraa qoqqobbii boba'aa fi daldalaa keesse. Shororkeessitoota tumsuu, meeshaalee waraanaa nikulaaraa hidhachuu fi haasaa Israa'eel fi Filisxeem gidduu seenuun diinummaa agarsiisuun dhimmoota Ameerikaan ittiin Iraan himatteedha. Filannoo pirezidaantummaa bara 1997 gaggeeffameen Muhammad Khatim sagalee kenname keessaa harka 70 argachuun mo'atani. Garuu waggaa lama booda bulchiinsa isaanii jalatti hokkorri mudate. Barattoonni yuunivarsiitii Tahiraan kanneen dimokiraasii deeggaran mormiitti ka'ani. Barattoonni kunneen barruun biyyattii keessatti jijjiiramne akka dhufu hojjetu Salaam jedhamu cufamutti mufachuun hiriira mormii eegalani. Hokkora hamaa guyyoota 6 ture kanarratti barattoonni humnoota keenyaa waliin walitti bu'aniiru. Sababa kanaan barattoonni tokko caalan hidhamaniiru. Bara 2000 wayita yeroo jalqabaaf filannoon majlisa Iraan keessatti gaggeeffamu liberaalonni fi deeggartoonni Khatamii humnaan warra sirna duriitti cichan harka aangoo baafachuun paarlaamaa biyyattii dhuunfatani. Kana hordofee seerri pirees haaraan bahe bu'uura seeraa kanaan manni murtii biyyattii barruulee jijjiiramni akka dhufu hojjetan 16 akka cufaman ajaje. Filannoon pirezidaantummaa bara 2001 gaggeeffameen pirezidaantiin Khatamii irraa deebiin filataman. Wayita kana qocolloon Ameerikaa fi Iraan gidduutti eegale waggaa 20 ol lakkoofsiseera. Biyyattiin garuu ajaja US tokkollee osoo hin raawwachiisin akkaataa duudhaa biyya isheen of hoogganuu itti fufte. Inuma biyyoota faallaa Ameerikaa deeman waliin hariiroo uumuu yookiin waliin hojjechuu eegalte Iraan. Ammajii 2002 pirezidaantiin yeroo sanaa Ameerikaa George Bush Iraaq, Iraan fi Kooriyaa kaabaa wal fakkeessuun amala tokkoon ibsan. Biyyoonni sadanuu hammeenyaan walitti hidhatan jedhaniin. Biyyoonni kunneen misaa'ila fageenya dheeraa gaggeeffamuu kan haala wal fakkaatuun biyyoota isaanii keessatti oomishan dhukaasuu irraa akka of qusatanis akeekkachiisaniiru. Haa ta'u malee biyyoota sadaniif kun homaayyuu ittiin fakkaanne. Inuma Iraan Raashiyaa waliin gabbisa nikulaaraa eegalte. Bara 2002 ji'a fulbaanaa keessa ogeeyyiin teeknikaa Raashiyaa wirtuu nikulaara Iraan kan jalqabaa buufata Bushehr jedhamutti hojjechuuf eegalan. Kana Ameerikaan cimsitee mormiti. Iraan garuu kan gochuurraa duubatti hin deebine.